Kuni naman tato jettee irratti raajii. Hojii waaqayyoon kun akka morgitee fajajjee kan darbe maa jetta amma si jechisiisa wayyo. Awwaala koo nama tokkoof mirgi ariifachiisaan dhufeera. Milikkita tokko asii fudhadhaa paa. Isa mana hin qabne manaan. Isa abjuun qabne abjuun. Isa dibata hin qabne dibataan. Isa dhoksaa arguu hin dandeenye dhoksaa arguu. Isa qabeenyaan. Isa nama hin qabne namaan. Kiristoosin eebbiseera. Dachaa torba balballi isinirraa habanama. Guyyaa har'a lallabaa sitti lallabamuun kadhannaa sitti kadhatamuun wantootatti waggoottan dheeraa eegaa turte sassaabamee harka kee hagala. Ajajeera. Ta'eera. Nama isin bukkee jiru haammadhaatii siif ta'eera jedhaan. Iddoo geeddaraa fi ergaa kun of keessaa fixaa asii achi galagalaati miila keessanii waa dhiitaa bakkeetti. Jedhatti dhiiti mana kee keessaa waan ba'u jira. Waaqayyo waan tokko sassaabee nama tokko irraa har'a kaase.